Me video kana dhaggeeffadhaa video gocha kana me dhaggeeffadhaa me. Aye harka fuudhe kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalala isin akka qaban abdiidha. Waan gabaabaa sirriitti himuun dhufe. Egaa akkuma beekamu eebbi kitaaba kootii kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'een seene jedhu eebbifamuuf guyyaa tokko qofa tafe sa'aatii muraasa tafe boru ganama galma University Jimmaa Kolleejii qonnaa yookaan Agriitti eebbifama ture. Garuu sababa tokkooni guyyaa hin beekamnetti dheeratee jira. Keessummoonni kabajaa bakka garaagaraatii an waraqaadhaan isin waames bilbilaan isin waames karaa social mediaatiin hiriyoonni koo maxxansanii isin waaman afootunaa jedhaan of kolchaa kitaaba koo yoo rabbi jedhe guyyaan murteessinee gara fuulduraatti kan eebbisiisnu ta'uusaa gamanumaan isin hubachiisa. Warri immoo baadiyyaadhaa kaatanii dhufuu jirtan warri viidiyoo koo kana laaltanii enka'ina guyyaa isaas hin beeksisaanii warri immoo dhuftanii as jirtan dhiifama guddaa akkanaa gootan gamanumaan isinitti himaa. Viidiyoo koo kana waliin dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa. Abdii Geetaachoo Abbabaatii barreessaa kitaaba hin seene. Kitaabni kun yeroo maxxansiisaa iddootti maxxanfamu guyyaa maxxanfamu kanan isin beeksu ta'a nagaatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuune kitaabni Abdii Geetaachoo dhorkamee jira. Kitaaba Abdii Geetaachoo guyyaa borii eebbifama ture. Kitaaba sana irratti namoota hedduutu irratti hirmaate. Artistoota ammasi jaraka Mansuur Jamaal kana namoota hedduutu irratti hirmaate. Kun dhorkamee Abdiin gaddee jira argaatanii fuulli isaa imimmaan qaba. Gizee fuula Facebook isaarratti maxxansullee boohicha fayyadameeti. Ashaangulliitii boohichaa fayyadamee ijji isaa akkuma argaa jirtan diddiimatee yoon viidiyoon isiitti fagaate beeku malee diddiimatee kan boohee kahudha. Gadda itti dhagaame baay'eedha. Kitaaba isaa ta'aabee barreessee seenaa qoratee barreessee waan godhamu hundaa godhee waan qopheeffachuu kalee bor jechuun yaani wanti hundi qophaa'eera. Wanni irratti qophaahamuu malu nyaata haa ta'uu zigijjitii waan fedhe haa ta'u qophaa'eera. Wanni cufti nu qophaa'eera. Nyaata sallee haa ta'uu waan achitti waan adda addaa bakka waan inni irraa eegamu intinaa sanarraa jechuudha saganticha sanarraa hundinuu qophaa'eera. Garuu dhufanii dhorkanii jiranii. Kitaaba kana keessa dhorkanii jiranii. Jalqaba irratti Abdii Geetaachoo abbaa miskiinaati. Abdii Geetaachoo duran siyaasaa keessa yoo tureesi dur siyaasaa keessa yoo tureesi Oromoodhaaf jedhee hidhamee waan meeqa ta'aa ture. Waan meeqa ta'aatii yoo waan gahee amma immoo siyaasaa keessaa galee jira qaata. Abdii Geetaachoo kan inni amma baay'inaan beekamu namni kamillee namni jibbu hin jiru. Paartiin kamillee deeggaree namni jibbu hin jiru. Abdii Geetaachoo rakkataan rabbii gaditti rakkataan naannoo isaa jiranuu fi ganda biyya sana keessa isuma abdatanii rabbii gaditti isuma abdatanii yoo rakkatan yoo miidhaman isumatti bilbilanii yoo manni dhimmisee yoo nyaata dhabanii beela'an isumatti bilbilatanii. Yoo ayyaana waggaarratti waan foon hin qalatan dhabanii Abdii Geetaachootti bilbilatanii rabbii gaditti Abdii Geetaachoo baay'ee jira danda'aa jira. Hawaasa keenya irraa guuruu jechuun isinuma hunda hawaasa keenya irraa guureetti nagaadhaan ittiin gahaara sagalee uummataa irraa fuudhee dabarsaara. Namni kamillee ni jaallata Abdii Geetaachoo paartii tokkollee deeggaruu nagumaan jiraata rammanni bultii soratee ilmoo isaa guddifataa jira Abdii Geetaachoo. Kitaabni isaa kun dhorkamee jira. Kitaabni isaa kun ba'ii hedduu keessa tarii waan hedduu ifaajeetii maxxansee kitaabni isaa kun rakkoo qabaa tarii warri waan kanarraa hin hubanne kitaabni Abdii Geetaachoo mata dureen isaa hin seene jedha. Hin seeneen kuni mee waan inni dhorkameef waan takka namoonni tokko qoranii irraa barreessuu jiran anis waan irraa hubadhe isinii himaa ganaa wanni kun baay'inaan haasa'amuu deema namoota hedduu biratti namoonni hedduu dalalanii jiran waan kana namoonni hedduus immoo waan argan barreessaa jiran waa'ee Abdii Geetaachoo kana irratti. Kitaabni kun mata dureen isaa hin seene jedhu. Hacaaluun sirboo sirbee ture bara hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene kan jedhu. Sagaleen kiyyallee akka Hacaaluu bareedu baatu sirboo sirbee jiru. Hin seene jechuun warri amma siyaasaa hin seene anatti hin fakkaanne jechuun hin seene dha mata dureen kitaaba isaa hin seene anatti hin fakkaanne jechuun hiika wayii qabdi. Hin seene jechuun hiika wayii qabdi. Garii warri paartii biraa kuni hin seene kana hiika biraatti hiikkatanii. Yeroon amma jirru keessa yeroo kamii yeroon Oromoon keessa jiru yeroo kamii yeroo akkam keessa jiru Oromoon duraan maal abdataa ture amma maal ta'e eenyuun abdataa ture amma sadarkaa kana gahe namni inni abdate amma maal godhe. Hin seene jechuun hiikni itti hiikkatamee dhorkamee hin seene
garuu wanna qabatamaan dhorkame immoo isiniif hanima jecha hin seene jedhu yoo hiikne ilaalle Oromoon jalqaba wanni inni abdatee namni inni abdataa ture rabbii gaditti biyyatti jijjiireera jedhee amma akkam jira akkam ta'e hin seene jechuun kana hiikti wantattiin hin seegne jechuun kana hiikti tarii Abdii Geetaachoo hin seene seenaa Shanan Gibee seenaa Jimmaarraa waan kitaaba kana hin dubbifne garuu namoonni tokko tokko qoranii irraa barreessaa jiran waan kana sirriitti nama irraa barreessaa jira barreeffama hedduu argan jira kitaabni kun waan mootummaa tuqu gonkumaa keessa hin jiru seenaa barreesse seenaa Shanan Gibee haa ta'u seenaa Oromiyaa haa ta'u seenaa Jimmaa haa ta'u seenaa barreesse malee waan nama mootummaa tokko tuqee miti waan mootummaa tokko faarsee miti paartii kana tuqee paartii kana hin faarsine laa kun keessa hin jiru waa'ee paartii keessa hin jiru kitaabni kanuma Oromoo hundaati kan Jimmaa qofa osoo hin taane kan Oromoo hundaati kan Oromiyaati abdiinis kan Oromooti kan Oromiyaati malee kan paartii kanaa miti garuu wanni jarri irratti fuulleeffatanii dhorkamee fi namoota paartii bilxiginnaa hin deeggarretu keessa jira maaliif irratti hirmaata namni akkanaa kan jedhudha ani gaa waan kana dhaqeen qoranne namoota qoranii barreessaa jiran namoota sirriitti barreessaa jiran waan kana paartii kana irratti maa hin paartiin bilxiginnaa osoo hin taane namoonni paartii biraa maa irratti hirmaata namoota paartii biraa hedduutu keessa jira gaala abdiin Oromuma waammate malee Oromiyaadhuma waammate malee paartii kanaa sanaa miti garuu ijoon dubbii jecha hin seene mata duree jettu keessoo waa biraa ta'u malee jecha hin seene jettu sanatti fayyadamanii hin seene jechuu hiikkatanii jarri hin seene jechuun waan amma kee jiru ka hin seene ka akkas hin seene ka waan amma kee jiru nutumti anumaaf isin iyyuu hin seene maal akkas seene maalutti akkas seene duraan hin seene ka wanni nuti kitaaba hiikuu fagoo dhannuuf hin jiru anaaf isin akkas seene maa amma waan keessa jiru akkas taane seene akkas hin seene baraa nuti akkan taane akka hin taane fakkeenyaaf akka taane jennee hin yaanne nuti garuu akkan taane malee kanaafuu hin seene jechi jettu hin seene anatti hin fakkaanne kana caaluun itti guute immoo achitti hin seene kan abdii hin seene jechuun akkasin seene an duraanii akkasitti sin abdanne kan jedhudha hubattanii mata dureettiin ergaa jabduu qabdi mata dureen ergaa jabduu qabdiif kana fuulleeffatee namoota paartii biraa deeggaru akkamitti irratti hirmaata jedhe Abdii Geetaachoo inni paartii kam keessaan lugalee jira kitaaba haduraa keessatti waahii mootummaa kana hedduu barreessee fi jira seenaa mootummaa kana maa sanumallee ilaalanuu amma maaliif mucaa qaxalee mucaa sabni hundi jaallatu mucaa Oromoof ifaajee jedhe ergammoo paartiin kun gad dhaabbatee mutakka waa'ee Oromoon dubba waa takka irratti inni qeeqan kaafne Abdii Geetaachoo maal lugaa rabbii wayya miti jecha seene sanaafi namni paartii kan biraara jiru maaf itti makataadha egaa kun gocha suu kanneessaadha Abdii Geetaachoo imimmaaniin kan guutame kan ijjitti diddiimateedha Abdii Geetaachoo jalqaba isaarratti boohichaan barreeffate dhiifama naa godhaa jechuun boohicha mata duree isaa barreeffamni boohicha qaba ashaangulitii boojjaa fayyadame gadda guddaa itti dhaga'ame otoo anaa isinitti gadda guddaatu dhaga'ame wanni kun inaafaan akkanaa kunis hin ta'u akkas wal suukanneessu wal akkas qalbii cabsuunis hin ta'u waa'een Abdii Geetaachoo kun baay'inaan ganaa dubbatama waa'ee wanni hundi gabbaye waa'een kitaabicha keessa jiru tarii warri waa laqaqamanu jechuun warri keessa dubbii kukkutatanu ganaa maxxanfama wanni kun immoo jalqabarratti ergaa Abdii Geetaachootii warri duraan warri irratti hirmaachuu akkaataan akka irraa haftanudha lammata immoo dubbitti kana akka hubattanudha dubbitti kana ma paartiin biraa keessatti hirmaataa fi ma jecha kana fayyadamtaadha Abdii Geetaachoo kan inni godhamee fi garuu Oromoon paartii garaagaraa haa ta'u malee Abdii Geetaachoo paartii kanaaf hin baase hin jenne ma paartii keenya baasuu diddeedha ta'ee Allahu a'lam Rabbuma beeka isaa jarumaaf Rabbi beeka warra dhufe kanaaf Rabbi beeka ziggijitiin qophiin abdiin qophaa'e hundinuu harkatti fashalaahee booda garuu gaafa kana booda haga fedhan tursiisanii kaanii immoo godhame akka kanatti gammachuun ta'u abdiidha abadan hin ta'u wanta akka gizeetti gammachuu ol kaatee sirkatti dhaanfame bakka badee sirkatti hin ta'u Abdii Geetaachoo akkana boohee gaddee namnoonni dhudhufan deebi'anii wanni qophaa'e hundinuu harkatti fashalaahee gizee ka'e booda kan inni godhamee booda kan inni sagantaan kun godhatu jedhamee eeyyamamee gizeen waraqaa baafatee eeyyamamee fi ka'e yookiin dhorkamuun mala yookiin eeyyamuun mala eeyyamamee fi ka'e gammachuutti hin ta'u yaani siluma ifaajeef jedha malee ifaajeedhaaf malee namni gaa yoo illikii ta'e namni baay'ee irratti hirmaachuu danda'a sababa kanarratti xiiqee yoo ta'e namni baay'ee irratti hirmaachuu danda'a garuu immoo yookiin dhiisuu xiqqaachuuf hammala namaan galuu akka yaadutti namni immoo irratti hirmaata nutu jiraanneen anna jedhee yaada maal goona gaa akkasitti kunoo Abdii Geetaachoo hamlee isaan cabee gammachuu inni gammajaatu agarta miti makiinaa faatti laxafatanii magaalaa keessatti hin deemaa turani beeksisa guddaa godhanii artistoonni Oromoo hedduun irratti hirmaatanii jiran
akkasitti abdii geetaachoo gaddaan viidiyoo daqiiqaa tokkommaa kana gaddaa waraabe kan fuulli isaa jijjiirame argataniitu gocha akkanaa walitti gochuun gaariidha kan jedhu inshaallah viidiyoon kana caalaa kan ergaan kana caalaa daddarbu ni jira haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa jiraadha galatooma